Galatoma. Yaanni baay'ee keera jalqabarratti sirriitti hubatamuu kan qabu maalinni biyya tokkoof jijjiramuuf sabni tokko jijjiramuuf yaada mo'ataa yaada bu'aa qabeessummaa kan ta'e argachuu qaba jechuudha. So sirriitti yaadamuu kan qabu maalinni Oromiyaa jijjiruuf Oromiyaa ceesisuuf yaadni kamtu bu'aa qabeessummaa kan jiru sirriitti yaannee murteessinee deemuun irra eegamaa jechuudha. Amma akka naannoo Oromiyaatti nu Oromoo taanee kan uumamne addunyaa irratti Oromummaa keenyaatu akka ilaalamu nurra eegamaa jechuudha. Sadarkaa sanatti Oromummaan keenya kaasu nurra eegama. Nu addunyaa irratti Oromoo taanee uumamne carraa kana addunyaa irratti ibsuun dirqama jechuudha. Sadarkaa addunyaatti. Kanaafuu yaadoonni keenyas sadarkaa sanatti guddachuu, sadarkaa sanatti cimuu, sadarkaa kanatti itti yaadnee deemuun baay'ee gaariidha. Karoorri kun yoo qophaa'u sadarkaa kanatti yaadamee waan ta'eef miseensi caffee kana sirriitti hubatee yaadota kana akka barbaachisaa ta'een yoo raawwanne bu'aa qabeessummaa taanaa jechuudha. Kanaafuu kana keessatti sirriitti ilaalamuu kan qabu maalinni karoora barame wajjin yoo ilaalamu karoora kana maal adda go'aa kan jiru ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Isin hin beektu duraan karoorri naannoo keenya yoo qophaa'u kan federaala fudhannee karaa Oromeeffaa jijjiirree qopheessinaa malee karoora saba keenya jireenya isaaf kan ta'u qabeenya isaa bu'uura kan go'e dinagdee kan ceesisu jennee yaannee mari'annee miti kan qophaa'u. Kanaafuu karoorri kun yoo qophaa'u haala addaan akka qophaa'ee sirriitti hubatamuun baay'ee gaariidha. Haala maalirratti yoo jennee jalqaba irratti karoorri kun yoo qophaa'u dinagdeen Oromiyaa, dinagdeen gooroo Oromiyaa waggaa 10 booda adda ta'uu qaba kan jiru ijjennoo qabatee qophaa'ee jechuudha. Adda ta'uu qaba. Fakkeenyaaf amma sadarkaa kanatti Oromiyaa keessa kan oomishamu akka dinagdeetti GDP Oromiyaa yoo ilaalle tiriliyoonii birrii tiriliyoonii 1.2 ta'a jechuudha. Karoora kana yoo fixnu kara qarshii tiriliyoona 3.7 dinagdeen keenya ta'uu danda'a jechuudha. So waggaa 10 booda dinagdeen Oromiyaa dinagdee haaraa ta'a jechuudha. Sabni tokko cimuu kan danda'u dinagdee yoo uume qofa. Dinagdee odoonumiin dorgomaa ta'uu hin danda'u. Dinagdee odoonumiin cimaa ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu karoora kana baay'ee adda kan go'u maalinni dinagdee gooroon Oromiyaa waggaa 10 booda maal ta'uu qaba kan jiru bu'uuraan jijjiiruuf kan qophaa'e jechuudha. Kana keessatti waa'ee qusannoon ka'eera, waa'ee investimentiin ka'eera, waa'ee hiyyummaa ka'eera. Sadarkaa naannootti sirriitti akka jijjiiruu akka qophaa'e sirriitti ilaaluun baay'ee gaariidha. Kan biraa qonna irratti nan deebi'a. Karoorri kun adda kan go'u ce'umsa qonnaa Oromiyaa keessaa mirkaneessu nurra eegama. Ce'umsa qonnaa. Ce'umsa qonnaa jechuun maal jechuudha? Ce'umsa qonnaa jechuun qonni haalli teekinooloojii amma qabnu jijjiiramee dinagdee teekinooloojii haaraatiin fayyadamee qonni hammayya'uu qaba jechuudha. Qonna isnee miti Oromiyaa kan jijjiirru. Qonna akka amma jiruutti qabannee miti Oromiyaa kan jijjiiramtu. Kanaafuu lammaffaa irratti karoora kana adda kan isa go'u maalinni ce'umsa qonnaa. Miseensonni caffee waa'ee qonnaa yoo dubbannu amma booda ta'uu kan qabu maalinni oomishni guddatee dabalee odoon taane gaafiin ta'uu kan qabu qonni ce'umsa maal fide? Teekinooloojii hangam fayyadamee jijjiirama fide? Oomishtummaan akkamitti jijjiirame kan jiru ta'uu qaba jechuudha. Kanaafuu kana keessatti waggaa 10 booda Oromiyaa keessatti oomishni jallisii gahee guddaa qaba. Waggaa 10 booda
tiraaktaraan kan oomishnu gahee guddaa qaba jechuudha. Waggaa 10 booda qoonni alargeerraa kan qabu guddaa ta'a jechuudha. Waggaa 10 booda qoonni industiriif galtee kan ta'u miseensi cafee kan kaase galtee kan ta'u guddaa ta'a jechuudha. Kanaafuu ce'umsa caasaa qonnaa jijjiirama fidaa jechuudha. Kanaafuu kanarra sirriitti hubatamuu qaba jechuudha. Kan bira karoora kana baay'ee adda kan isa go'u maal inni magaalonni keenya madda dinagdee ta'uu qabu jechuudha. Madda dinagdee giddu galeessa dinagdee ta'uu qabu. Magaalonni keenya maqaan hin waamnu amma booda waggaa 10 booda. Waggaa 10 booda magaalota Oromiyaa gahee isaaniitiin waamnaa jechuudha. Kanaafuu hojiin kan hojjetamu magaalaa keessatti magaalli giddu galeessa dinagdee madda dinagdee akka ta'u in hojjetama. Kana qofa miti. Karoora kana keessatti adda kan isa go'u maal inni dinagdee ijaaruu qofaa odoo hin taane dinagdee dorgomaa ijaarra. Dinagdee ijaaruu qofa miti. Dinagdee dorgomaa ijaarra. Akkamitti dorgomnaa jennee adda baasna. Fakkeenyaaf amma oomisha abukaadoo jalqabneerra. Abukaadoo oomishnee dorgomnaa jechuudha. Baanaanaa oomishnee dorgomnaa jechuudha. Kanaafuu shaayii oomishnee dorgomnaa jechuudha. Kanaafuu Oromiyaa keessatti waa'ee qonnaa yoo dubbannu, waa'ee dinagdee yoo dubbannu, waa'ee industirii yoo dubbannu, odoon jalqabarratti kan yaadnu maal inni maali hojjennee dorgomuu dandeenya kan jiru bu'uura gooyaa akka qophaa'e sirriitti hubachuun baay'ee gaariidha. Kana qofa miti dinagdee heddummina qabu ijaarraa jechuudha. Dinagdee heddummina qabu. Qonni sin guddata, industiriin sin guddata, albuudni sin guddata, turizimiin sin guddata, information communication ICTnis in guddata jechuudha. Kanaafuu dinagdee heddummina kan qabu akka ta'e sirriitti hubachuun baay'ee gaariidha jechuudha. So haala kanaan dokumentii waan laaltaniif diteelisaa galuun barbaadu waa'ee albuudaa kan ka'e irratti already waan highlight goe akkasitti ilaalla. Qonna irrattis fakkeenyaaf kan qonnaa isiniif ibsuuf qonni keenya karoora kanaan persentii 8.9 guddata. Qonni keenya oomishtummaasaa kara kuntaala 53 guddata jechuudha. Amma karoora kana yoo qopheessinu kuntaala 26 ture. Karoora kana yoo fidnu oomishtummaansa kara 53 guddata. Oomishi qonnaa amma miliyoona 169 irra jirra. Karoora kana yoo fidnu oomishni qonna keenya jallisii odoo hin galchin miliyoona 411 gahaa jechuudha. Kana qofa miti tiraaktara in guddata, kombaayinariin in cima, sanyii filatamaa in cimsina jechuudha. Kanaafuu qonna isnee miti Oromiyaa kan jijjiiru qonna hammayyeessinee qonna ce'umsa caasaa finnee qonna keessatti ce'umsa caasaa finnee waan finnuuf kanarratti sirriitti hubatamuu qaba kan jiru yaada kaasuufi. Kan bira carraa fi cimina naannoo keenya karoorri kun sirriitti qabateera jechuudha. Carraa maal qabna? Carraa baay'ee qabna. Cimina maal qabna? Cimina kan qabnu hunda karoorri kun adda baaseera jechuudha. Fakkeenyaaf Oromiyaan maalirraa bu'uura yoo goote yeroo gabaabaa keessatti jijjiiramuu dandeessi kan jiru adda baaseera jechuudha. Qonni keenya ka'umsi keenya. Qonni keenya sektoroota kan biraa kan jijjiiru'a jechuudha. Isa qofa miti Oromiyaa jijjiiruun waan Oromiyaa kan jijjiiruu kan dandeenyu Oromiyaa adda ta'uu qabdi. Oromiyaan adda ta'uu qabdi. Oromiyaan akkamitti adda taati kan jiru adda baasneera jechuudha. Akkamitti adda ta'uu dandeenya? Sadarkaa addunyaatti Oromiyaan akkamitti adda ta'uu dandeessi? Sadarkaa naannootti Oromiyaan akkamitti adda ta'uu dandeessi kan jiru adda baasneera jechuudha. Kanaafuu dorgomuu dandeenya.
dorgomuu dandeenya. Kanaafuu kanarratti sirriitti hubatamuu qaba jechuudha. Kan biraa sirriitti ilaalamuu kan qabu malee inni karoora kana adda kan ga'u adeemsi keenya guutuudha jechuudha. Adeemsi keenya adeemsa tokko jalqabni miti Oromiyaa jijjiiruu kan barbaannu. Fakkeenyaaf kan bunaa isinitti hima. Buna biqiltuurraa jalqabna. Buna biqiltuu qopheessuu, buna oomishuu, kara gabaatti dhiyeessuu, gatiisaa murteessuu, alargee erguu, bunni jireenya qotee bulaa jijjiiruu hanga sanatti guutuu akka ta'u in hojjenna jechuudha. Yeroo baay'ee kan ta'u maal inni oomishnee gabaa irraanfanna. Gabaa jalqabnee jireenya maatii irraanfanna. Kanaafuu amma kan hojjetamu maal inni seektaroota hundarratti yaada guutuu qabannee deemna. Yaada guutuu jechuun oomisharra jalqabee hanga maatiin jireenya isaa hanga fooyya'utti ilaallaa jechuudha. Kanaafuu safartuu kana keessatti akka duraanitti oomisha qonnaa jennee miti kan laallu. Karoora kana keessatti kan laallu maal inni maatiin jireenya isaa fooyya'eeramoon fooyya'e kan jiru safartuu qabnaa jechuudha. Yaada guutuu qabannee kuni akka comparative advantage keenya competitive advantage keenya kan agarsiisu waan ta'eef kanarratti sirriitti ilaalamuu qaba jechuudha. Waa'ee mul'ata yaadni kan ka'e sirriyaa ilaalla. Mul'ata kana yoo qopheessinu maal inni yaadni keenya badhaadhina mirkaneessuu waan ta'eef badhaadhina keessatti siyaasaan jira. Badhaadhina keessatti dimookiraasiin jira. Badhaadhinni wanta baay'ee qabataa jechuudha. Badhaadhinni bilisummaa qaba. Badhaadhinni wanta baay'ee qaba jechuudha. Kanaafuu hawaasa dinagdee badhaadhee jechuun amma isiniif kan ibse in qabataa jennee waan ta'eef haala kanaan odoo sirriitti ilaalame kan jiru waa'ee uummata keenya guddina isaa laalleerra karoora kana keessa galeera karoora kan baasne hunda guddina uummata keenya giddugaleessa gooyaa akka ta'e sirriitti laaluun baay'ee barbaachisaa jechuudha. Kan biraa waa'ee faca'insa irratti karoora kan adda kan ga'u koomishiniin keenya mootummaan keenya karoora kana yoo qopheessu karoora kana qopheessinee isuun barbaannu maal goona amma sadarkaa naannootti karoora imala badhaadhinaa godinaa qabna. Already dokumentiin uumeera. Karoorri imala badhaadhinaa sadarkaa godinaatti qabna dokumentii tokkoon. Kanaafuu akka duraanitti seektara qopheessinee barnootni kana fakkaata jennee kan isnu miti. Barnootni Oromiyaa keessatti sadarkaa godinaan maal fakkaata kan jiru ilaalama daandiin bu'uura misooma. Kanaafuu faca'insi kun haala kan odoo ilaalame kan jiru uummarratti kaasuun kan barbaade malee waa'ee qusannoo irratti karoorri kun yoo qophaa'u maal inni Oromiyaa keessatti kaleessi yoo dubbannu odeeffannoo kan isiniif kenne maal inni Oromiyaa keessatti madda qusannoo taane malee itti fayyadama qusannoo hin taane Oromiyaan. Kanaafuu karoorri kun kaayyoon isaa maal inni kana jijjiiruu bu'uura gooyee qopheessine. Kanaafuu qusannoo keessatti maal goona jalqaba irratti qotee bulaan oomishee gatii gabaarratti dallaalaan akka barbaadetti gatii akka murteessine mootummaan gatii oomisha murteessaa jechuudha. Akka qamadiitti kan bara darbee qamadii irratti gatii murteessine. Kanaafuu dallaalaan akka barbaadetti seenee gatii qotee bulaa akka barbaadetti akka hin balleessinetti gatii murteessina. Gatii qofaa miti hubannoon in uumamaa jechuudha. Qusannoon maal inni kan jiru hubannoon uumamuu qaba. Nu bira yeroo baay'ee kan barame ta'e namni kan qusatu erga quufee booda. Qusannoon jechuun erga quufnee booda miti kan qusannu. Qusannoo jechuun jireenya fuuldura keenyaa tasgabbeessuu jechuudha qusannoo jechuun. Namni jireenya fuuldura isaa tasgabbeessuuf qusachuu qaba. Waan amma qabu miti kan qusatu. Waan baay'ee waan qabuuf miti kan qusatu. Namni nama waan ta'eef jireenya fuuldura isaa tasgabbeessuu qaba. Namni nama waan ta'eef jireenya fuuldura isaa tasgabbeessuu qaba.
Kanaafuu kanarratti hubannoo uumuu waa'ee qusannoo amma yeroo tokko aadaan kan aadaa Eeshiyaa odoo isinitti hime namni gurshaasaa hin qusata. Namaaf kan kennu wannoof kan ga'u jechuudha. So sadarkaa kanatti qarshii qofa miti kan qusannu, qarshii qofa miti. So haala kanaan hubannoo uumnee dinagdee jijjiiruu dandeenya. Kan biraa dhaabbilee faayinaansii hin cimsina. Fakkeenyaaf Siinqee amma yoo ijaarru kaayyoon keenya maalinni dhaabbilee faayinaansii cimsinee qusannoo guddisnaa jechuudha. Kanaafuu karoora kana keessatti akka yaadaatti kan ka'an hundaa in ilaalama. Ani sirriitti ilaalamuu kan qabu maalinni miseensonni ceffay kana sirriitti hubatanii yaada waloo yoo qabaanne jijjiiramni Oromiyaa yeroo gabaabaa keessatti mirkaneessuu dandeenya. Oromiyaa keessatti rakkoon keenya yaada waloo qabachuu irratti. Kanaafuu kun yaada waloo keenya ta'ee yoo itti hojjennee yeroo gabaabaa keessatti jireenya uummata keenya hin jijjiiraa kan jiru yaada kaasuu fi galatooma. Galatooma kabajamoo Afyaayii. Karoorri imala badaatti jijjiiramee kan hojjetamudha. Kan waggaa 10 keessaa kan bara kana kan 2013 kaleessa kabajamoo pirezidaantiin haaluma dhiyeessaniin bara kana raawwiin keenya kan baroota darbeerraa baay'ee ol ka'aadha. Maaliifi karoora imala badhaadhinaa waggaa 10 kana miira adda ta'een fi kaka'umsa adda ta'een raawwatamutu sirra jiraata karaa jedhuun bara kana hojiiwwan hojjetame keessattuyyuu baadiyyaa irratti bara inisheetiiviiwwan gurguddaan karaa adda ta'een qonna hammayyeessuu karaa jedhuun deemame keessatti wantoota gurguddaan bara itti raawwatamedha. Qonna hammayyeessuu yeroo jedhamu waan addaa wanna manni kun hin beekne odoon taane qonna keenya hin ammayyeessina yeroo jennu itti fayyadama callaa guddistuu irratti itti fayyadama teeknooloojii keessattuyyuu tiraaktara kan duraan sangaan qonnu tiraaktaraan qotu kan dura harkaan haamnu kombaayinaraan akkaataa itti fayyadamneetiin hojjennu irratti callaa guddistuu keessattuyyuu sanyii filatamaa irratti akkaataa itti fayyadamnu irratti faayinaansii baadiyyaa qonnaan bulaan kanaan dura faayinaansiin argatu akkamitti faayinaansi goonee qonnaan bulaan akka kaka'u taasifna karaa jedhuun hojjechuu irratti kan xiyyeeffateedha. Amma bara kana liqii guddaatu kenname paampii irratti tiraaktara irratti kan karaa misooma baadiyyaatiin raabsameen ala qonnaan bulaan kaka'umsa isaatiinis dhuunfaadhaan illee bitateetu jira gabaa biraatirraa jechuudha optionally. So asirratti bara kana jalqabbiin gaariin akka jiru xiyyeeffannaa guddaan asirratti godhamaa akka jiru laaluun baay'ee barbaachisaadha. Inni kun dandeettii raawwachiistummaa mootummaa irratti sirriitti kan hojjetamudha kan ta'u. Keessattuyyuu hojjetaa mootummaa jedhamee kan ka'e hojjetaan mootummaa tokko mootummaa dadhabaa yookaan immoo mootummaa tokko mootummaa cimaa taasisuu keessatti gaheen hojjettoonni mootummaa qaban iddoo guddaadha kan qabu. Kanaafuyyuu asirratti akkuma kaleessa kallattii kabajamoon pirezidaantiin kaa'an naannoo hojjettoota mootummaa irratti keessattuyyuu dandeettii raawwachiistummaa mootummaa cimsuudhaaf leenjiiwwan adda addaa kennamuudhaaf kan san bira darbe immoo kan sirraa'uu hin dandeenye akkaataa tarkaanfiin adda addaatti fudhatamuu danda'uun kan kaawwame waan ta'eef dandeettii raawwachiistummaa mootummaa dandeettii raawwachiistummaa uummataa sirriitti iddoo guddaan kennamee fi kan deemamuu fi kana keessattis akka hooggansaatti yeroodhuma dhiyoo kana karoora imala badhaadhinaa kana kitaabbileen gurguddaan 3 qophaa'anii jiru leenjiidhaaf jechuudha. Keessa tokko ijaarsa Oromiyaa irratti waa'ee baadiyyaa akkamitti misoomsinaadhaa fi keessattuyyuu modernizationii irratti gara indastiriitti ce'umsa taasisnu keessatti akkamitti deemna kan jedhu wanna guddaa kana caccabee karoora waggaa waggaatiin bahuudhaaf yeroo dhiyoodhaan boodattis kan leenjiin irratti kennamuu fi barnoonni nuti ga'eessota irratti xiyyeeffannee hojjennu barnoonni manneen barnootaa irratti xiyyeeffannee nuti hojjennu biyyi keenya karaa galii giddu galeessaatiitti imala taasisaa jirtu karaa deeggaruu danda'uun akkasumas immoo hanga ammaa nation building irratti felariitii qabna jennee kanaan dura kan waltajjii adda addaati irratti illee ka'aatiin hin ture ilaalcha biyyoolessaa karaa ittiin uumuu danda'u irratti giddu galeessa godhatee kan deemu waan ta'eef qulqullina barnootaa irratti xiyyeeffannaa guddaan kennamee kan bara kanas keessattuyyuu ifa boruu jedhamee karaa adda ta'een kan deemame qulqullina barnootaa keessatti kutaa tokko keessatti barattoota taa'uu qaban lakkoofsaan istaandaardii taa'e olitti
kan jiru sirreessaa deemuun barbaachisaa waan ta'eef karoora imala waggaa 10 kana galmaan gahuuf xiyyeeffannaa guddaan barnoota irratti akka ta'e achumaan immoo baadiyyaa jijjiiruudhaaf bishaan irratti xiyyeeffannaa guddaan akka ta'e baadiyyaa irratti lafa irratti itti fayyadama lafaa akkuma kabajamaa miseensi caffee kaas lafti baadiyyaa irra jiru kamiyyuu misoomaaf oolutu isarra jiraata karaa jedhuun cittuun lafaa tokkoon tokko amma karaa biiroo bulchiinsa lafaatiin safarameetiin hin deemamu kun hundi karaa ittiin misooma irratti ittiin ooluudhaaf haal dureewwan hojjetamaa jiran waan ta'eef wantoota as keessatti kaahaman hundi isaanii waggaa waggaadhaan caccabanii tokkoon isaa baadiyyaa irratti maaltu hojjetama magaalaa irratti maaltu hojjetama kan jedhuun ittaansinees bara kana kan jalqabnu waan ta'eef wantoonni baay'een mana keessaa ka'an kan as keessatti jiranii fi gara fuulduraattis waltajjii garaagaraatiin laalaa deemu waliigala garuu giddugalli karoora imala badhaadhinaa kun maatii tokko giddugaleessa akka godhatu yoo kiisii nama dhuunfaa qonnaan bulaa horsiisee bulaa keessa maallaqni gale badhaadhinni maatii tokkorraa kan ka'u santu kan naannoo kan biyyaa akkasitti kan deemamu waan ta'eef karoorri isaa maatii tokkotti irratti xiyyeeffannaa guddaa kan qabuu fi kabajamaa miseensi caffee kunis kanarraa ka'ee akkamitti jiruuf jireenya isaa jijjiiruudhaan fakkeenya ta'uu danda'a. Namni marsaa kana miseensa caffee ta'ee hin filatamne qonnatti gala, daldalatti gala, hojii dhuunfaa isaatii irratti duras kan bobba'ee jiru. So kanarraa ka'ee yeroo deebi'u akkamitti jiruuf jireenya dhuunfaa isaa jijjiiruun isarra jiraata hawaasa keessatti akkamittiin fakkeenya ta'uun narra jira kan jedhu waltajjii kanarraayis yeroo deebi'u karaa irrattis namni yaadaa gara mana isaatiitti galuu kan qabu yoo nana sii gale maal godheen karoora kana ganda kiyya keessatti fakkeenya ta'ee maatii kiyyaaf of jijjiiruu danda'a kan jedhu yaadutu isarra jiraataa kan jedhu kana kaasuu fi galatooma. Baay'ee Suudaan kabajamoo ittaantu pirezidaantii addee caaltuu waan gabaabaa dhimmoota guddaa kaan irratti akka kallattiitti akka qaama raawwachiisaatti waan jiru kaastan. Galatooma kabajamoo afyaa'ii karoorri imala badhaadhinaa kan waggaa 10 kan mootummaa naannoo Oromiyaatiin qophaa'e karoora baay'ee tarsiimawaa karoora jiruuf jireenya uummata naannoo keenyaa jijjiiru akkasumas karoora jiruuf jireenya uummata keenyaa jijjiiru qofa osoo hin taane akkuma dhaadannoo mootummaa naannootti qabanneetti kan Oromiyaa jaaree Itoophiyaa tasgabbeessee akkasumas immoo Afrikaafis karaa gaachana ta'uu danda'uun kan yaadamee qophaa'e waan ta'eef kabajamtoonni miseensonni mana mariitis dheengaddarraa jalqabanii maateeriyaalii kanarratti mari'achaa turanii galteen karoora kanaaf mana kana keessaa fudhatamaa ture karaa barbaachisummaa isaatiin ilaalamee qaama karoora kanaa akka ta'uu danda'u asumaan yaada kiyya ibsuu fi karoora tarsiimaa waggaa 10 haa hafuuti karoorummaan waggaa tokkootu waan yeroo hundarra deddeebi'amee ilaalamutu jira. Perspektiiviin arra waattiin madaalaa jiru karoora jechuun waan arra hojjennu osoo hin taane waan fuula dura hojjetamu waan ta'eef fiichariitiin immoo uncertainty guutuudha qaba. Wanni fuula dura waan arra harkaa qabnu waan hin taaneef haalli qabatamaan jijjiiramu kan uumamaa ta'uu danda'a kan namtolcheedhaa ta'uu danda'a waan hin beekamneef boqonnaa irra geenya jiddu galeessa godhannee dhimmoota laalamuun irra jiraatan hunda akka laallu asumaan ergaa dabarsuuf karoorri waggaa 10 akkuma reefu Dr. Tashooman Atii kaasetti kana dura karoorri naannolee hundaaf sadarkaa federaalaatti baha alignmentiin isaa eegame karaa afaan qofa jijjiiramuu isaatiin qofa gara naannootti kan dhufaa ture naannoon federaaliin kana akkaataa haala qabatamaa ammarra geenye kana jiddu galeessa godhatame haala ummataa haala jiruuf jireenya sadarkaa hiyyummaan ummanni keenya irra jiruu fi fedhii hawaasaa bal'aa kana karaa jiddu galeessa godhatame osoo hin taane alignmentii isaa qofaatu laalamee akkaataa saniin afaan akkaataatti hiikamee deemaa ture jira. Har'a garuu san keessaa baanee if dandeenyee karoora mataa keenyaa alignmentiin federaalaa akkuma eegametti karaa jiruuf jireenya uummata keenyaa transform godhuu danda'uun karoora qophaa'e waan ta'eef caffeen kunis caffee seena qabeessa akkuma jenne kanatti karoora kanas mirkaneessee caffee marsaa lammataa dhufuufis dhugaa dubbachuuf dhagaa bu'uuraa kanneen kaayee kan dabru jennee fudhachuu dandeenya. Sababni isaatu mirkaneessaa deemaa jira waan ta'eef akka salphaattis waan laalluu miti.
karoora kana dura baramirraa wanni adda isa taasisu ilaalama karoorri kun ittiin hoogganamu. Karoorri kana duraa keessattuu diinagdee jiddu galeessa godhamee bahamaa ture. Qonnaa fi qonna qofa jiddu galeessa godhatamee akkuma kabajamtoonni miseensootti mana mariidhaa qonna gara indastiriitti ceesisnaan kun dhaadannoo ta'ee ture jira jechuudha. Suni maali ilaalamni akkaataan diinagdeen ittiin ilaalamu mataa isaatiin sirnoota dabran keessa yookaan jijjiirama dura itti ture qeenxeedhaan ilaalama. Tokkoon ilaalama malee ilaalama guutuudhaatiin hin ilaalamu. Ilaalamni karoorri kun ittiin hoogganamu ilaala paartii badhaadhinaa keenyaa jiddu galeessa godhannee damdaneessa jiddu galeessa godhannee ilaalla. Qonna dhiisneeti gara indastiriitti ceenaadhaa miti. Kana dura kan yaadamaa ture qonni harki isaa xiqqaachaa gara indastiriitti guddachuun akka waan dirqama ta'eettii fi xiyyeeffannaan afaaniin qonnaaf jaamus sadarkaa sanitti bu'aan dhufuu hin dandeenye. Har'a garuu qonna qofaaf osoo hin taane dhimmoota isaan wajjin wal qabatanii ilaalaman hunda ka kana dura akka madda galiitti akka jiruuf jireenya uummata kanaa jijjiiruu hin dandeenyettii fi laayivlihuudii uummata kanaa jijjiiruu karaa hin dandeenyeen amma turizimiin kana dura akka madda galiitti ilaalamu ture. Albuunnis maqaadhaaf jira malee sadarkaa sanitti ilaalamu ture. Tajaajila garmalee deemaa diinagdeen hin guddatiin tajaajila irratti xiyyeeffachuu hin dandeessu. Manufacturingis, industries damee hunda qabdu irratti xiyyeeffannaa olaanaadhaan akkaataan ittiin deemamu ilaalamni isaa basic departurein isaa akkaataan duraan diinagdeen itti ilaalamuu fi kan ammaa kun kana jee kaasuu barbaadeeti. Waggaa 10 booda fakkeenyaaf mul'anni uummata tokkoof baay'ee barbaachisaa akka ta'e kabajamoon miseensa mana mariidhaa kaasanii jiranii mul'anni Oromoon akka Oromootti waliin qabaachuun irra jiraatu. As keessatti gaa afaan akkaataan ittiin barreessine adda ta'uu danda'a konseptiin isaa garuu waggaa 10 booda uummanni naannoo keenya nama dhuunfaadhaa ta'uu danda'a hawaas diinagdeedhaan nama badhaadhe arguudha jenneeti akka mul'ataatti qabanne garuu jechi kanaa olitti sammuu namaa keessatti hafuu danda'u akka mental maapitti namni qabachuu danda'u kanaafiin hojjedha jee karaa ambiishinii addaa nama keessatti uumuu danda'uun jechi itti fayyadamuun nurra jiraatu yoo jiraates yaannis kan namee nutiis fudhannee jecha nama hunda walii galchu jecha gabaabaa namni hundinuu ifartii isaatiin hojjetee bakka san gahuu irratti yoo fudhannee irratti hojjenne gaariidha. Komantii sirriitu mana keessaa kan namee jee ilaaluuf deemee cehumsa diinagdeedhaa diinagdee keenya transform goona gaafa jennu karaa qonnaatiinis karaa indastiriitiinis karaa manufacturingiitiinis sadarkaa ammarra jirruun transform goonaadha caasaa isaa jijjiirraadha. Fakkeenyaaf qonni ammas gaheen isaan xiqqaatu gaheen qonnaa ammas gahee olaanaadha gahee leencaa taphataa deema. Qonni jiraachuu uummataa isaatiif galtee indastiriitiif karaa gahumsa qabu galtee karaa ta'uu danda'uun irratti hojjenna. Achumaan immoo qonna qofa irratti xiyyeeffannee kadiisnu osoo hin taane damdaneessa jennee dhimmoota damee san keessa jiranis harka bitaatii fi mirgaan paaraalii ilaallee kan ittiin hojjennu ta'uu isaa kaasuu fi deemee imala jechuun waan har'a nuti jalqabne dhumarratti immoo yookaan nuti xumurru yookaan immoo dhaloonni itti dhufu xumuru ta'uu isaa ilaallee hirmaannaa hawaasa hundaa akka barbaadutti karoorri kun kan yeroo tokko jalqabamee dhiifamu akka hin taane karoorri kun karoora uummataa akka ta'e uummanni sadarkaadhaan kabajamoon miseensota caffeedhaa asitti dookumentii kana amma indoorsi goona eega kana finne booda garuu hayyoonni jiranis yaada akka irratti hannan hawaasni caasaan hawaasaa sadarkaadhaan jiranis kanarratti hubannoo gahaa akka argatan kana hojjetus kan hojjechiisus gahee mootummaadhaa gahee muraasa ta'a jechuudha. Kallattii agarsiisuu roodmaappii agarsiisuudhaan yoo ta'e alatti humni kan uummataati karoorri kun kan uummataati bu'aan kanarraa dhufuus kan uummataa waan ta'e jecha uummanni karoorri kun karoora kiyya jee karaa raawwachuu danda'uun sadarkaa jiruun hundaan iftoominni bal'aan kan irratti hojjetamu leenjiin babal'aanis kana jechuun maal jechuudha gara ju'uun dookumentii nama sadarkaa kitaabatti qophaa'anii jiran leenjii qaama kana raawwachiisuufis qaama kana karaa hubachuu danda'uunis leenjiin kun kan kennamu akka ta'e asumaan kaasuu barbaadeeti. Kunigaa maali wanni kanarraa barbaannudha. Gaafiilee nama rakkoo hanqina misoomaatii wajjin wal qabatanii kabajamtoonni miseensonni mana mariidhaa kaasan dhugaadha ni jira. Akkamitti deemna amma karaa barame karaa kana duraa saniin misooma keenya facaatii isaatis akkaatuma saniin laalaa deemna moo
karaa immoo roodmaappii mataa keenyaa qopheeffannee namni waan gaafate qofaaf osoo hin taane yoo namni gaafatu illee dhibe bakka silaa gahuu qabu karaa gahuu dandeenyuun namni qixuma gaafate qofaan deebii kan ittiin argatu osoo hin taane akkuma bajeta aanaadhaaf istaandaardii mataa keenyaa baafnee bajeta aanaadhaaf magaalotaaf raabsaa jiru kanatti misoomni keenya kana dura raabsaan misooma keenyaa facaatiin bu'uuraalee misoomaa kana dura akkuma namni jaarsi dhufee gaafateen akkuma kaafaan jabaatee dhufee gaafateen facaatiin misoomaa naannoo kanaatis karaa haqa qabeessaan kana dura hojjetamee jira jennee fudhachuudhaaf rakkanna. Kana booda garuu akkamitti kanarraa immoo barannee deemuu nurra jiraata. Standardii mataa keenyaa baafannee akkamitti eessatti yoo xiyyeeffanne hiyyummaa naannoo keenyaa jiruuf jireenya uummata keenyaa jijjiiruu dandeenya karaa jiruun kanas jiddu galeessa godhatame politikaalillee akka mootummaatti illee ilaalamee kan hojjetamu ta'a waan ta'eef kuni xiyyeeffannaa addaatiin irratti hojjechuun nurra jiraata yaada jiru kaasuu fi dhumarratti maali wanni nuti kanarraa barbaannu kana hunda wanni dubbannuuf maali kuni badhaadhina jennee dubbannu kun yaada qofa osoo hin taane qabatamaadhaan jiruuf jireenya nama tokkoon tokko jijjiiruu danda'utu irra jiraata. Kana dura GDP'n biyya kanaa guddatee jira jennee gaafa dubbannu guddachuun GDP biyya tokkoo waan tokko ta'ee haqa qabeessummaan isa keessatti jiru qulqullina jireenyaa fooyyeessuu fi fooyyeessuu jiddugaleessa godhatamee immoo yoo laalame hangi tokko fayyadamee hangi tokko yoo hafe deemee qulqullina jireenyaa jennu kanas jijjiiruu waan hin dandeenyeef jiddugalli karoora imala badhaadhinaa waggaa 10 kun deemee tokkoon tokko baadiyyaa jiraataa baadiyyaatiif jiraataa magaalaatiif horsiisee bulaadhaaf qonnaan bulaadhaaf dargaggeessaaf dubartootaaf jireenya dhuunfaa isaanii karaa jijjiiruu danda'uun madaalamuutu irra jiraata waan ta'eef badhaadhina gaafa jennu sadarkaa nama dhuunfaatirraa jalqabeetti maatiitti guddatee maatiin naannoon gara biyyaatti sadarkaa sanitti guddisuu waan nurra jiraatuuf waa hundaa olitti karoorri kun karoora uummataa waan ta'eef mootummaan kallattii agarsiisa waan ta'eef bajanni kanaan raawwatamus bajata mootummaa muraasa yoo ta'e alatti humnuma uummata keenyaatiin kan raawwannu akka ta'e jiddu galeessa godhatame kanaaf immoo qophiin hundinuu gara keenyaan xumuramee jira yaadonni kaan immoo kana keessatti kan fudhatamanii qaama dookumentii kana akka tahan asumaan yaada dabarsuu fi galatooma.